Finfinnee keessaa naannoon kun eessadha jettanii yaaddu? Kallattii anteenaan mul'atu kanaan waajjira meetirooloojiitu jira. Isaatti aanee immoo gara achaanutti gara doomeetti mul'atu kanaan naannoo Markaatooti. Finfinneen har'a ganamaan kana fakkaatti. Naannoon kun immoo naannoo Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa argamudha. Waajjirri Ministeera Fayyaa kunuu naannoo kanatti argama jechuudha. Barraaqarra Finfinneen kana fakkaatti. Barraaqallee hin jedhamu garuu ganama sa'aatii 2 boodadha inni kuni. Barraaqa kan jedhamu naannoo sa'aatii 11:12 barii barraaqa kan jedhamu jechaadha. Amma garuu waaree dura jechuu dandeenya. Inni kun ammoo kallattii Bataskaana Taklaa Hayimaanotitti argamudha. Kana fakkaata. Naannoo manni kondominiyeemii argamu kun immoo naannoo Sangaataraa jedhamuudhaan beekama. Dur Sangaataraa jedhama, ganda Sangaataraati. Seena qabeessadha naannoon kun.